exercise 4.13 gaafii tokkoffaa maal jedha? Draw graph of the following functions. Egaa ishii kana draw gooneeti waliin ilaalla. Intervaal isaa kana nuu kenneeti jira. Akkuma argitan -3 over 2 pi less than or equal to x less than or equal to 3 pi over 2 kan jedhu kana nuu kenneeti jira. Kun intervaal isaati jechuudha. Kana jechuun kan x axis intervaal isaati. Asirraa akkuma ishii kanarraa argitan giraafii kana jechuudha. Kunoo e kanaa kaasee aga dhufee kunoo pointii e kanaa kaasee hanga 2 pi kana bira ga'u jechuudha. Kun x axis irradha jechuudha. Kanaafuu ishiin kun kan x axis nutti agarsiifti. Intervaalii x axis isa hin darbu jechuudha. Asiin karaa bitaa jechuudha. -3 pi over 2 hin darbu. Asiin karaa mirgaa keenyaa immoo harka mirgaa jechuudha. 3 pi over 2 hin darbu jechuudha. Egaa kana yeroo draw goonu maal goona? Asitti isa kanarraa maaltu adda isa godha? Isa duraa giraafii y equal to sin x irraa maaltu adda isa godha? Inni kuni adda isa godha. Asitti amplitude isaatti adda isa godha. Kunoo ishii kana jechuudha. Amplitude isaatti adda isa godha jechuudha. Kunoo asitti kan waliin ilaalaatii turre asirratti jechuudha. Inni kun kan eenyuti? Akkuma argitan y equal to sin theta jetti. Thetaan ishiin kun kan ishii intervaalii x axis irra ishii jirtu jechuudha. Ishiin kun theta ishiin kun maal nutti agarsiifti? Ishiin kun yeroo jijjiiramtu y'n maal ta'a kan jedhudha jechuudha. Asitti theta ishii kana yeroo pi over 2 ta'u, yeroo pi ta'u, yeroo 3 pi over 2 ta'u, yeroo 2 pi ta'u, thetaan kun jechuudha y'n kun maal ta'a kan jedhu kan nutti agarsiisu jechuudha. Asii kunoo y'n botaa isaa jijjiiraa deema jechuudha. Kana karvii nu kennaa deema. Akkuma botaan thetaa jijjiiraa deemu y'nis gatiin isaa jijjiiramaa deema. Sana booda giraafii kana fakkaatu nu kennaa jechuudha. Kanaafuu asirratti maal draw godhu nuun jedha? Y equal to 2 sin x kan jedhudha. 2 sin x kan jedhu. X akka angilitti kan inni fudhatee hojjetu yeroo kana. Asirratti immoo akka maaliitti kan inni fudhate? Giraafii kanarratti thetaa jedhee fudhate. Thetaa jedhee fudhate. Maaliif x axis irra waan jiruuf jechuudha. Egaa maaltu adda isa godhaa isiniin jedhee jira? 2 of maddiidhaa qabdi. Of duubaa qabdi akkuma argitan jechuudha. Exercise keessatti 2 of duubaati qabdi. Inni maal nutti agarsiisa? Amplitude nutti agarsiisa. Amplitude isaa nutti agarsiisa. Amplitude isaa jechuun horizontal line irraa peak yeroo jennu kan bakka ishii kana jechuudha. Horizontal line ishii kami? Kun akkuma argitan asirra. Kun horizontal line ishii kana jechuudha. X axis kanarraa kun dhufee as bakka ga'u kana jechuudha. Maximum point isaa maal jedhama? Amplitude jedhama jechuudha. Amplitude jedhama inni kun. Asiinis ishii kana maal jettu? Asii kaasee haga dhufee as gahutti minimum point jechuudha. Peak jedhamti bakki kuni. Bakki fiixa ishiirra iddoon kun maal jedhamti? Peak jedhamti waamamti. Kanaafuu horizontal line irraa horizontalii kanarraa jechuudha. Dhufeet inni as gahu kun maal jedhama? Amplitude jedhama. Inni kunis jechuudha gara gadiittis haa deemu, gara oliittis haa deemu maal jedhamee waamama? Amplitude jedhamee waamama. Mee fakkeenya biraatiin isinitti agarsiisu. Figirii kabiroo isinitti agarsiisa akka ifisanii ta'uuf jechuudha. Amplituudiin mee waliin haa ilaallu. Amplitude jechuun ishii kana jechuudha. Ishii kanadha jechuudha. Akkuma isinirraa argitan jechuudha. Fageenya inni horizontal line irraa jechuudha. Horizontal line kanarraa qabu. Horizontal line kanarraa inni qabu ishiin kam jechuudha? Ishiin maximum pointiin kun inni
horizontal laayinii isa gidduu jiru kana irraa qabu maal jedhama? Amplitude jennaanii jechuudha. Kan biroo immoo yoo ilaallu amplitude jechuun saayin faankishiniidhaan yeroo ilaaltan kana kan inni fakkaatu. Maanni garaagarummaa inni y equal to saayin x irraa qabu jechuudha. Kunoo asitti amplitude isaati. Kana jechuun fageenya inni horizontal laayinii kanarraa qabu fageenya inni qabu 3dha jechuudha. Inni kun y equal to saayin x, inni kun immoo meeqa kan inni horizontal laayinii irraa fagaatu piikiin kun jechuudha. Ati maximum pointiin kun jechuudha. Inni immoo meeqadha? Tokko fagaata jechuudha. Tokko kan inni fagaatu. Inni kun immoo 3 waan ta'eef amplituudiin isaa 3 ol fagaata jechuudha. Gara gadiittis 3 kan inni fagaatu. Kunoo gara gadiittis akkuma ilaaltan jechuudha. Kunoo akkuma asirratti argitan 3 kan inni fagaatu. Asii oleensaa 3 kan inni fagaatu. Asitti isheen amplituudii jennaan ishii kanaan jechuudha. Amplituudiin isaa 3dha jechuudha. Kana jechuun horizontal laayinii kanarraa kunoo x axisii kanarraa laayinii kunoo seentarii isaatti kan inni argamu. Seentarii isaan kana lamaan gidduutti jechuudha. Amplituudii kana lamaan gidduutti inni argamu kun horizontal laayiniidha. Horizontal laayiniin kun isaan kana lamaan gidduutti argama. Kun akkuma argitan amplituudii kana lamaan gidduutti argama. Inni isaan inni fagaatu 3dha jechuudha. Amplituudii jechuun kanadha jechuudha. Egaa kana diraawuu yeroo goonu maal goona? XY aksesii akkasiin keewwattu. Sana booda intervaalii asitti nuu kenneeti jira miti egaa nuu daangesseeti jira. Innis negatiif 3/2 pi asiin immoo 3/2 pi positive jechuudha. Kana jechuun gaa asitti maal ta'a? Intervaalii nuu daangesseeti jira waan ta'eef asirraa hubachuu dandeessu fiigarii ishii kanarraa jechuudha. Fiigarii ishii kanarraa maal gootu? Intervaalii kana ni daangeffattu. Maal gootu? Asirraa hubachuu dandeessu jechuudha. Kunoo asirraa jechuudha. Garuu isa kamiin dabalatu? Asirratti kun ishii kana hin dabalatu. Kanaati achi hin dabalatu jechuudha. Laayinii ishii kana hin gattu jechuudha. Ishii kana hin gattu. Laayinii ishii kana jechuudha. Hin dabalatu. Maaliif intervaaliin keenya nu daangessa waan ta'eef. Kun asitti immoo ishii kana kanaati achi ni gattu jechuudha. Laayinii ishii kana. Kan nuti fudhannu kanaati asi. Negatiif 3/2 pi fi 3/2 pi ishii kana qofa kan isin fudhattan. Intervaalichi nu daangessee waan jiruuf jechuudha. Kana egaa asirratti immoo amplituudiin keenya immoo tiyu ta'uu qaba. Tiyu ta'uu qaba jechuudha. Amplituudiin inni kun meeqadha? 1 jedhee jira maaliif asirratti maal gootu jechuudha? Ishuma kana 2 gootu jechuudha. 2 ta'a. Asitti ishii kana immoo negatiif asiin ishii kana immoo negatiif 2 jettaniiti. Negatiif 2 jettu. Garuu negatiif 2 dheerate jechuu miti. Dheerinni isaa negatiif 2 miti. Asiin negatiif 2 kaa'uudha malee dheerinni isaa negatiif 2 dheerate jechuu miti. Asiin negatiif 2 kaa'uun kiyya. Asiin 2 keessu kana booda egaa asirraatti inni dheeratu 2dha jechuudha. Asirraa inni dheeratu 2dha. Asii inni kunis meeqadha? 2dha jechuudha. Kanaafuu giraafii ishii kana kaastu jechuudha. Akkamiin kaaftu? Ishii kana hin kaaftanii kanaati achi jechuudha. Ishii kana sarara ishii kana hin kaaftan jechuudha. Asiinis ishii kana hin kaaftanii x ishii godhaa ishii kana balleessaa. Asitti immoo ishii 1 jettu kana jechuudha. 1 jettu kana 2 gootu. Ishii kana immoo negatiif 2 jettu. Sana booda amplituudiin isa kana meeqa ta'a? 2. Kan isa kanaas 2 ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaan immoo find the value of a to h in the following graph of y equal to sin x. Asirratti jechuudha. Gatii eedhaa hanga h jiran jechuudha. Qubee eedhaa hanga h jiran kana gatii isaa barbaade jedha. Kana jechuun gaa a yeroo jennu ishii kanadha. Kana jechuun eenyuun barbaanna? Digirii isaa meeqa akka ta'e barbaanna jechuudha asirratti. Kana jechuun asirratti a kana yeroo laallu asii kaatanii as yeroo dhuftan
maximum pointii dhamti egaa. Maximum pointiin asitti 1dha. Saayiniin A jechuudha. Saayiniin A walqixa 1 nuu kenna. Eenyudha? Eenyudha digriin kun jechuudha. Digriin kun 90dha. Saayiniin 90 meeqa waan nuu kennuuf jechuudha. Saayiniin 90 1 waan nuu kennuuf. Asitti 1 nuu kenna egaa. Saayiniin A kana 1 nuu kenna. Kanaafuu A'n kun maal ta'a? 90 ta'a. 90 immoo eenyudha? Pi over 2 jennaan. Iddoo kanatti maal jennaan? A jechuudha. A maal ta'a? Pi over 2 ta'a jechuudha. Pi over 2 ta'a. B immoo yeroo laallu qixa kanaatiin ol baatu. Qixa kanaatiin ol baataniit akkas yeroo dhuftan maal argattu? Raadikaal 3 over 2 kan jedhudha. Kanaafuu saayiniin B kanaa maal nuu kenne? Raadikaal 3 over 2dha. Eenyudha? Saayinii eenyuti? Raadikaal 3 over 2 kan nuu kennu. Eenyudha? Saayinii 60 jechuudha. Kanaafuu B'n kun maal ta'a? Digriin isaa 60dha jechuudha. 60 digriidha. 60 digriin immoo maal jennaani? Raadikaal raadiyaanidha yeroo ibsinu. Pi over 3 ta'a jechuudha. Pi over 3 ta'a. Kanaafuu B'n keenya kun maal jennaani? Pi over 3 jennaani B'dhaan jechuudha. Sirra kan jirtu immoo maal gootu? Qixa kanaatiin gad dhuftu. Eenyuun argitu? Negatiif 1 argitu. Negatiif 1 argitu. Egaa minimum pointii meeqa qabna? 2 qabna akkuma argitan. Eenyudha? Minimum pointii tokko ishee kana amma gaan nuti ilaallu kan pointii C'ti waan ta'eef eenyudha? Ishii kanadha jechuudha. Kanaafuu saayiniin C meeqa nuu kenne? Negatiif 1 nuu kenne. Egaa negatiif 1 kan nuu kennu meeqadha isaanii? Meeqadha isaan negatiif 1? Saayiniin negatiiva tokko nuu kennu 2tu jiru. Isaan eenyudha? Tokko saayinii digrii negatiiva 90. Tokko negatiiva 90. Tokko immoo saayinii 270. Isaan kun negatiiva tokko nuu kennu jechuudha. Isaan kun lama. Isaan kun akkuma argitan jechuudha. Mee giraafii kana kaafnee ilaallu. Asii gaa gara kanatti rooteet ta'uudhaan 270 gaafa naanna'u asitti negatiiva tokko godha jechuudha. Saayiniin isaa. Asii akkas yeroo naanna'u negatiiva tokko. Kabiroo immoo yeroo ilaallu asii naanna'uudhaan gara kanatti jechuudha. Kilookuwaayisii jechuudha. Gara negatiivatti yeroo deemu asii dhufee as yeroo ga'u digirii negatiiva 90 yeroo naanna'u asitti negatiiva tokko ta'a jechuudha. Kanaaf kan karaa lamaan negatiivaan nuu kennan isiniin jedhe. Kunoo asitti rooddee kanatti jechuudha. Negatiiva tokko nuu kenna. Garuu nuti pointii kan C barbaanna waan ta'eef asitti pointii kan C barbaanna waan ta'eef asirratti maal ta'a jechuudha? Negatiiva pi over 2 jennaan jechuudha. Kanaafuu C'dhaan maal jennaani? Vaaliyuun C maal ta'are? Negatiiv pi over 2 ta'a jechuudha. Diirra kan jiru immoo maal gootu? Isas akkuma isaan kaan hojjennetti hojjettu. Maal gootu? Qixa kanaatiin ol baatu. Sarara iyyuu ni qabannu. Sana booda gara Y'itti dhuftu. Y'n meeqa argattu? Raadikaal 3 over 2 kan jedhu argattu. Kanaafuu saayiniin D walqixa raadikaal 3 over 2 nuu kenna. Egaa aangiliin kun gara negatiivaa keessa jira miti egaa? Negatiiva keessa jira. Kanaafuu aangiliin negatiiva keessa jiraate saayinii isaatiin poozitiiva kana nuu kenna. Poozitiiva raadikaal 3 over 2 kan nuu kennu eenyudha? Saayiniin eenyudha jechuudha inni? Negatiiv raadikaal 4 over 3 pi equal to meeqa nuu kenna? Raadikaal 3 over 2dha jechuudha. Isa kanatu jechuudha. Negatiiv 4 over 3 piitu saayinii isaatu jechuudha. Raadikaal 3 over 2 nuu kenna. Kanaafuu
maal jennaan diidhaan jechuudha. Diin maal ta'a? Negative 4 over 3 paayi nuu kenna jechuudha. Diin 4 over 3 paayi nuu kenna. Kanaafuu D kanaan bira dabarraa itti aansuudhaan immoo E argina. E'n immoo asidha. Kun salphaadha isiniifi. Maal ta'a jechuudha? Marsaa tokko naannee waan xumuru maal jennaani? 2 paayidha. 2 paayidha bakki E'n kun jechuudha. Itti aansuudhaan immoo kan F ilaalla. Kan F immoo bakka kanatti argitu. Eenyudha inni immoo? Kunis salphaadha baay'ee. Negative paayi ta'a. Negative paayi ta'a. G yeroo ilaalu immoo maal gootu? G kanarraan qixa kanaatiin as dhuftu. Qixa kanaatiin as dhuftu gara kanaatti gaafa dhuftan gara giraafii isaatti maal argattu? Asiin aangilii eenyuun argattu? Aangilii eenyuun argattu? Paayi over 6 kan jedhu argattu. Paayi over 6. Kanaafuu saayiniin paayi over 6 meeqa nuu kenna? Paayi over 6 1 over 2 nuu kenna. Kanaafuu gatiin G maal ta'a? 1 over 2 ta'a jechuudha. H irra kan jiru immoo maal gootu? Akkuma G irraa hojjenne jechuudha. Qixa kanaatiin gara kana dhuftu. Eenyuun argattu? Ishii kan argattu. Digirii ishii kan argattu. Negative paayi over 4. Kanaafuu saayiniin sign of negative paayi over 4 meeqa nuu kenna? Negative radical of 3 over 2 nuu kenna jechuudha. Kanaafuu saayiniin negative paayi over 4 meeqa nuu kenna? Negative radical 3 over 2. Kanaafuu gatiin H maal ta'a? Negative radical 3 over 2 ta'a jechuudha. Itti aansuudhaan immoo domain and range kan jedhudha jechuudha. Giraafiin saayinii jechuudha. Giraafiin saayin faankishinii doomanii fi reenjii qaba. Domain gaafa jennu maal kan nuti ilaallu? X axis ilaalla. Kana jechuun horizontal line ilaalla. Horizontal line ilaalla. Range gaafa jennu immoo Y axis. Kana jechuun vertical line ilaallaa jechuudha. Asirraa giraafii kanarraa akkuma ilaaltan kun kan saayin faankishiniiti miti. Figarii 4.27 kana yeroo ilaaltan jechuudha. Kun kan saayiniiti. Gaasa irratti asitti intervaalii waan nu kaa'eef malee intervaaliin isaa kun asitti 2 paayidha. 2 paayi fi 2 negative 2 paayi fi 2 paayi gidduu kan jiru nu kaa'eeti malee osoo kana intervaalii kana keenya ta'e giraafiin kun akkam ta'a jechuudha. Ittuma fufaa jechuudha. Kana jechuun matuma isaa kana deddeebisa jechuudha. Ripiit godha. Kanuma deebisee bifuma kanaatiin akkasitti itti fufa jechuudha. Dhaabbiin qabu. Asiinis akkasumatti itti fufa. Gara negatiivaattis gara poozitiivaattis. Kana jechuun X axisiin gaa itti fufaa jechuudha. Itti fufaa asiinis itti fufaa. Kanaafuu maal jennaani? Doomenii saayin faankishinii jechuudha. All real number jennaan jechuudha. All real numberii ta'a. All real number jennaani. Doomenii isaa maal jennaani? Doomenii saayin faankishinii jechuudha. All real number. All real numbers jennaani. Reenjii isaa gaammoo vertical line ilaalla. Kana jechuun X axis, Y axis ilaalla. Y axis yeroo ilaallu gaa asiin osoo aggagamuu irra deddeebi'aa oolee kun akkasumatti irra deddeebi'aa oola miti. Kana jechuun asiin waan hin darbu. Akkuma argitan waan hin darbu. Tomma fe'edha deddeebi'aa oolee jechuudha. Asiin immoo negatiif waan hin darbu. Akkuma argitan jechuudha. Negatiif waan hin darbu. Kana gidduudha kan inni deddeebi'aa oolu jechuudha. Olis gadis kanuma gidduudha. Eenyu gidduu? Negatiif waanii fi poozitiif waanii gidduu deema jechuudha. Kanaafuu reenjiin isaa maal ta'a? Reenjiin isaa
maal ta'a? Y'n y isaatti jechuudha. Reenjii isaa yeroo barbaaddan -1 less than or equal to y less than or equal to 1. Kana jechuun yookiin immoo akkamitti ibsitu? Or jechuudhaan akkamiin ibsitu? Or jettanii mallattoo kana banuudhaan mallattoo ishii kana jechuudha. Ishii kana close intervalii ta'uu qaba. -1, 1 bifa kanaatiin ibsuu dandeessu. Kana gidduutti kan inni argamu jechuudha. Reenjii isaa kana ta'a jechuudha. Reenjii isaa kana kan inni ta'u. Akkuma argitan kitaabni keessanis isinii kaayatii jira. Kun bifa kanaan immoo riil nambarii ta'uu isaa ibsaa jechuudha.